Harree gayya tokko 2017 egaa ji'a gayyaa Oromoo biratti isaafeffatama hin eeggatamas har'a agayya tokko dhaabbii biqilaa shaayee ganna 2017 kilaastera Barkallee egaa kilaasterri Barkallee akkuma beekamu godina Iluu Abboor aanaallee urjii lixa Oromiyaa ganda Agalootti kan hin argamu. Egaa kan jalqabne xumuruudhaaf kan karoorsine isin hojjenna kan jalqabne isin xumurra akkuma jenne egaa dhumaa jechaadha. Egaa hirmaannaa humnoota walootiin konkolaachistoonni keenya yookiin abbootiin qabeenyaa akka mul'atu kanaanii Ayisuuzuudhaanii gara ganda kanaatti ka'ee geejjibsiisaa jiru. Isaanis galateeffachaa egaa karoora keenya gara xumuraatti geenyeerra hirmaannaa humnoota waloo kan yeroo adda addaatti waggaa guutuu nu wajjin turtanii hamma dhumaatti akka nu wajjin dhaabbattanu egaa kan karoorsine hin hojjenna kan eegalle isin xumurra Waaqayyo nu gargaara. Oolmaaleen caqabadha.